Gaaffilee kitaaba qulqulluu kutaa tokkoffaa gaaffilee 10 keessaa meeqa akka deebistan koomentii jalatti barreessaa. Gaaffii tokkoffaa ergamaan dhalachuu Yesuus Kiristoos sagalee misiraachoo Maariyaamitti labse eenyu? A. Gabreel B. Mikaa'el C. Suraafeel D. Kiruubeel. A. Gabreel. Gaaffii lammaffaa bakka Yesuus Kiristoos itti dhalate eessa? A. Mana qulqullummaa B. Mana mootummaa C. Dallaa horii D. Mana Yoosef. C. Dallaa horii. Gaaffii sadaffaa bara Yesuus Kiristoos dhalatetti mootiin Yihuudaa bulchaa ture eenyu? A. Fara'oon B. Philaaxoos C. Qayaaffaa D. Heroodis. D. Heroodis. Gaaffii arfaffaa kitaaba qulqulluu keessatti kan maal godhe dhiifama hin argatu jedha? A. Ilma namaa dabarsee kan gurgure B. Hafuura qulqulluu kan salphise arrabse C. Caaffata qulqullaatti kan qoose D. Waaqayyoon hordofuu kan dhiise. B. Hafuura qulqulluu kan salphise arrabse. Gaaffii shanaffaa Amaanu'el jechuun hiikni isaa maal jechuudha? A. Waaqayyo murteessaadha B. Waaqayyo nu waliin jira C. Waaqayyo fayyisaadha D. Waaqayyo qulqulluudha. B. Waaqayyo nu waliin jira. Gaaffii ja'affaa yeroo Yesuus Kiristoos dhalatetti mootiin dhaga'ee na'e eenyu jedhama? A. Heroodis B. Philaaxoos C. Fara'oon D. Qayaaffaa. A. Heroodis. Gaaffii torbaffaa ergamaan Waaqayyoo abjuun Yoosefitti mul'atee ka'e mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii gara biyya kamiitti baqadhu jedhe? A. Itoophiyaa B. Gibxii C. Sooriyaa D. Libaanos. B. Gibxii. Gaaffii saddeettaffaa Yesuus Kiristoos Yohaannis Cuuphaadhaan laga kamitti cuuphame? A. Laga Efraaxes B. Laga Yordaanos C. Laga Giyoon D. Laga Qeediroon. B. Laga Yordaanos. Gaaffii salgaffaa Yesuus Kiristoos waggaa meeqatti cuuphame? A. 30 B. 40 C. 12 D. 15. A. 30. Gaaffii kurnaffaa kitaaba qulqulluu keessatti namni umurii dheeraa jiraate eenyudha? A. Addaam B. Nohi C. Matusaalaa D. Henook. C. Matusaalaa. Viidiyoo barsiisoo akkanaa argachuudhaaf jiraatuuf subscribe, share, like godhaa.